Baatii bitootessa bara 2020 magaalaan Yoork wiirtuu vaayirasii koronaa turte. Kanaaf Manhattan keessa kanneen jiraatan hawaasi Chaayinaa yeroo lama danqaa vaayirasii koronaatiin uumame qofaa utuu hin taane loogii sanyiif jibbiinsi lammiiwwan alaa isaan mudatee jira. Yeroo tokko illee hookkarri dhaqqabeera. Kanaaf hawaasa koolugalaaf haala rakkisaa ibsuun nama dhibu keessa turan. Haa ta'u malee dargaggoota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa tokkoffaaf lammataa gidduutti sochiin jalqabame. As Manhattan Chinatown keessatti weerarichi mudatee waggaa 2 booda naannoon sun deebi'ee dandammataa jira. Haaromsa kana kan hoogganu dhaloota dargaggoo Chinatown yoo ta'u baay'een isaanii dhaloota jalqabaa lammiiwwan Ameerikaa ilmaan dhiiraaf ijoollee dubartoota godaantota kanneen jireenya ko'eessa New York keessaa shaakalanidha. I am the second generation owner of a intergenerational store in Chinatown called Gandi and Imports. We specialize in Chinatownitti kan argamu suuqii Gandi and Imports jedhamuun qaba. Dhaaba maatii dhalootaa dhalootatti darbedha. Keessumaa baala shaayee fakkiiwwan amantii budahaaf meeshaalee adda addaa dhiyeessina jette. Abbaan Aliis Liyuu suuqii kana waggoota 17 dura banan. Abbaan ishee Ameerikaa keessa jiraachuu erga jalqabanii as yeroo jalqabaaf gara biyya isaanii Chaayinaa innaa dhaqan yaadisaa dhufee fi suuqii sana banuu isaanii yaadatti. He caught up with a lot of his friends that he had not spoken to in nearly a lifetime through tea. Hiriyoota isaa yeroo dheeraadhaaf waliin dubbateen beekne argatee shaayee dhugaa yeroo waliin dabarsan. Yeroo sana egaa shaayee namni martinuu mana isaatti waan dhugutuun taan sirna aadaa ta'aa dhufuusaa hubatan. Sanbooda waan kan Ameerikaatti geessee wal barsiisuun qabaa yaadi jedhu isaaf dhufe. Nama ala taa'ee ilaaluuf shaayee dhuguun aadaa warra Chaayinaatti waan haaraa osoo hin taane waanuma tureef baratame godhee ilaaluudhaan qalbifachuu dhiisuu danda'a. If you go to a dim sum restaurant, they would give you very, very low quality, cheap, free tea, which would just taste like water. Manneen nyaataa Chaayinaa barataman keessatti shaayee rakasaaf bishaan jedhu danfisanii tola namaa kennu jette. Abbaan Aliis aadaa kana jijjiiranii sirna shaayee dhuguu beeksisuuf ka'an. Aliisiif obboleettii ishee akka isaan gargaaran taasisan. Every single time there was any sort of community fundraiser or a person running for any campaign. Hawaasa keenya keessaa dhimma tokkoof hojii maallaqa walitti qabuu ennaa jiraatu yookaan duulli na filadhaa yoo jiraate yookaan immoo manneen barnootaaf daandii irratti qopheen tokko yoo jiraate sirna aadaa shaayee Chaayinaa agarsiifnaa jette. Waggoottan lamaan darban weerarri COVID-19 jibbiinsa warreen Eeshiyaa waliin ta'ee lammiiwwan Chaayinaa daldalaawwan xixiqqoo qaban yeroo rakkisaa keessa dabarse. Asirratti gaa dhaloonni miidiyaa hawaasaa sirriitti gargaaramu hawaasichaaf kadhaqqabe. Before the pandemic, we basically did not have a social media presence, and then since then we've had to make sure to get on Yelp, make sure to go on Instagram. Weerara sana dura miidiyaa hawaasaa irratti hin beekamnu turre. Sanbooda garuu Yelpiif Instagram irratti ba'uu jalqabne. Sana gochuuf immoo dargaggoonni deeggarsi isaanii barbaachisaa ture. Sababiinsaas maatiiwwan keenya duraan miidiyaa hawaasaa kan hin gargaaramneef sababaan afaan Ingiliziis ta'e beekumsa teeknooloojii waan isaanitti hanqatu qofaaf ture jette. Liyuun qofaa isheen turre. Waggoota dhiyoo as dhaloonni umurii isheetii miseensonni hawaasa biroollee Chaayinaa beeksisuu irratti kafuulleeffatan dhaabbata tola ooltummaa hundeessanii hojjetaa jiru. Fuula durattis hedduu hojjechuu qabnaa jette Liyuun. Liyuun akka jettetti gandi keenya kan walittiin qabatee ture aadaa cimaaf waaltaalee daldalaa yoo hin qabaanne akka salphaatti nu duraa diigamuu danda'a. Kun waa'ee dinagdee qofaatu hin taane hawaasa isheen keessaa dhufte waliin illee kan walitti seefidu ta'uu dubbattee jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.